Harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan kana kanin qabadhee dhiyaadhe maatisii kutaa 11ffaa exercise 5.12dha. Kana dura gaafilee fi ibsa isaa hojjanneerra. Har'a garuu exercise hojjanna. Namoonni YouTube kana subscribe hin goone YouTube kana subscribe gochuun dirqama isinirra ta'a yoo wantoota dabalataa argachuu barbaaddan jechaadha. So wanti isinirraa eegamu subscribe godhaa, namaafis share godhaa. Namaaf share yoo gootan namoota hedduu bira gahaa. Carraan babal'achuu fi barnootichi afaan kanaan babal'achuu ni guddata jechaadha. Waan kana ta'eef subscribe gochuu hin irraanfatina. Har'aan tana kan eegallu gaafiin tokkoffaan find factorial of the following jedha. Find factorial of the following jechuun factorial of 6 kana baay'ee salphaadha waan ta'eef gaafii itti aanu ilaalla. Direct deemnee gaafii lammaffaa fi isa itti aanu ni ilaalla jecha. Anyways 4 digit formed from the nambarii kana jechuudha. 1 3 5 7 8 9 lakkoofsa kanarraa karaa meeqaan 4 digit formii gochuu dandeenya jedha. Digitii 4 ka ta'e digitiin isaa 4 ka ta'e lakkoofsa ivinii fi lakkoofsa baay'inni isaa 3 gad ta'e haala kamiin argachuu dandeenya ka jedhu 4 digitii ta'eetini. So jalqaba irratti digitii 4 koonistiraakti goona jechuudha. Digitii 4 haala kanaan koonistiraakti goonee jirra. Digitii 4f iddoo qopheessinee jirra. Iddoo digitiin 4 itti qophaa'ee jira. Haala kanaan qopheessine. So irratti maal jedhaa? Lakkoofsi maaliin jedhaa? Ivinii ta'e. Lakkoofsi ivinii ta'uudhaaf dhumni isaa maal ta'uu qaba? Dhumni isaa ivinii ta'uu qaba jechuudha. Xumurri isaa ivinii ta'uu qaba. Lakkoofsi ivinii ta'e carraan nu qabnu fakkeenya as keessa deemnee ilaaluu dandeenya. Lakkoofsi ivinii mee kamii? Isa kamii as keessa tokko qofa qabna. Meeqa qabna? 8 duwwaa qabna jechuudha. 8 qofa qabna. Kanaafuu carraa meeqa qabna? Carraa takka qofa qabna. Lakkoofsa 8 waan qabnuuf carraa takka. Kanaafuu probabilitiin carraan nu qabnu jechuudha carraa takkaa jechuudha. Waa'ee carraa haasayaa jirra jecha asirratti tokko jennee barreessina. Lakkoofsi itti aanu hoo? Lakkoofsi itti aanu maal ta'uu qaba? Carraa barbaanne fakkeenyaaf amma asirraa wanti hubachuu qabnu mee fakkeenya kana isin haa fudhadhu. Mee lakkoofsi kun 2 3 4 5 jennu. Lakkoofsa kana irraa jedha fakkeenya salphaa dursee isinii fudhadha. Lakkoofsa kana irraa digitii 3 ivinii ka ta'e digitii 3 barbaadii jedha. Digitii 3 digitii 3 qofa. Akka kaanitiin digitii 3 ivinii ka ta'e. Kanaafuu ivinii ka ta'e carraa meeqa qabna? Carraa 2 qabna. 4 fi 2 carraa 2 qabna. Kanaafuu 2 jennaan. Fakkeenya ripiitii yoo jiraate jecha ripiitii irra deddeebiinsi yoo jiraate kafeene fayyadamuu dandeenya jechuudha. As keessaa 4 illee jalqaba irratti lakkoofsa barbaanne fayyadamuu dandeenya. Kanaafuu carraa meeqa qabna? Carraa 4 qabna jechaadha. Ripiitii yoo jiraate ammallee kan barbaanne lakkoofsa barbaanne itti aansinee barreessuu dandeenya. Fakkeenyaaf 4 jennee barreessuu dandeenya miire rakkoo hin qabu. Yookiin 2 3 4 3 kanaafuu carraa meeqa qabna? Carraa 4 qabna jechuudha. Ammallee carraa 4 qabna. Yoo ripiitiin jiraate lakkoofsa barbaanne barreessuu dandeenya waan ta'eef walitti aansinee haala kanaaf no repeat. Ripiitii yoo hin jiraatin no ripiitii yoo ta'e carraan nu qabnu maali? Dhuma irratti ivinii qabaachuudhaaf meeqa qabna? 2 qabna miire carraa 2 qabna. 4 fi 2 miire carraan nu qabnu 2. Ripiitiin hin jiru taanaan lamaan tun keessaa badde jechaadha. 4 fi 2 keessaa baddeerti. Carraa meeqa qabna? Carraa 2 qofa qabna. Asitti hoo amma takkaallee keessaa baddi 5 yookiin 3 keessaa baddi waan ta'eef carraa meeqa qabna? Carraa 3 qabna. Haala kanaan deemna 2 times 1 times 2 meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Carraa 4 qofa qabna yoo ripiitiin hin jiraatin. Garuu asirratti immoo carraa meeqa qabna? 4 times 4 times 2 meeqa qabna jechuudha? Carraa 16 baay'isuu 2 carraa 32 qabna jechuudha. Osoo ripiitiin jiraatuu baate ripiitii yoo jiraate jechaadha. Carraa 32 qabna. Haala kanarraa kaanee asirraa maal nuun jedha kenna? Fakkeenyaaf ripiitiin haa jiraatu haa jennu. Qorumsa biyyoolessaa irratti waan dhuftuuf gaafin akkanaa kun irra isinii deddeebi'a. Ripiitii yoo ka jiraatu taate carraa meeqa qabna? 6 qabna jechaadha. Lakkoofsi baay'inni isaa meeqa? 1 2 3 4 5 6 carraa 6 qabna yoo ripiitiin jiraate jechaadha.
Eeshi ripiitii yoo jiraate carraa jaha qabna jenneerra jalqaba irratti. Lammaffaa irratti hoo lammaffaa irratti illee carraa jaha qabna ka barbaanne fayyadamna waan ta'eef. Sadaffaa irratti hoo sadaffaa irratti illee carrama jaha qabna jechuudha. Wal fakkaataa carraa jaha jaha qabna jechuudha. Ripiitiin yoo jiraachuu baate hoo ripiitiin yoo jiraachuu baate carraan nuti qabnu isa sanii miti jechuu wal faallessa. Isa sanii wal faallessa jechuudha. Asitti silaa tokkuma qabna ifinii tokkuma qabna. Carraa meeqa qabna takka keessaa baafne saddeet keessaa baafne jirra waan ta'eef amma saddeet diskwaalifaayi taateerti carraa shan qabna jechuudha. Jalqaba irratti carraa shan qabna. Lammaffaa irratti hoo carraa meeqa qabna? Amma as keessallee kataa'ime torbaa balleessu. Torba eega balleessine carraa meeqa? Tokko, lama, sadii, afur carraa afur qabna jechuudha. Ammallee sagal haa balleessinu mee? Carraa meeqa qabna? Carraa sadii qabna jechaadha. Kanaafuu carraan nuti qabnu haala kanaanii 4 dijitii lakkoofsa 4 dijitii ta'e koonistiraakti godhuuf haala kanaan koonistiraakti goonaa gaafin nu gaafate atmosti waan jedheef atmosti waan jechuun ripiitii miti noo ripiitii jechuudha. Noo ripiit jechaadha. Atmosti waan jechuun noo ripiit waan ta'eef isa kana ta'a jechuu keenya 5 times 4 times 3 times 1 isa kana yoo waliin baay'isnu meeqa ta'a? 20 baay'isuu 3 baay'isuu tokko jechuun 60 nuu dhufa jechuudha. Carraa 60 qabna jechuudha koonistiraakti godhuudhaaf lakkoofsa dijitii afurii kan ifinii ta'ee carraa 60 qabna. Kan itti aanu immoo kan itti aanu illee baay'ee namatti tola. Gaafilee akkanaa kana hojjetuun dirqama isinirraa ta'a jechaadha. Dijitii afur ammallee lakkoofsi koonistiraakti goonu dijitii afur. Dijitii afurii kana keessa maal goonaa jechuudha ammas kan lakkoofsa 3000 gad ta'e. Lakkoofsi 3000 gad ta'uudhaaf maal nu barbaachisa ree asirra? Maal nu barbaachisa 3000 gad ta'uudhaaf? Lakkoofsi kun 3 gad ta'uu qaba lakkoofsi jalqabaa. As keessa ka galu meeqa gad ta'uu qaba? 3 gad ta'uu qaba. Fakkeenyaaf 2 1 ta'uu qaba. 2 fi 1 keessaa ka ta'e wayii ta'uu qaba waan ta'eef as keessaa ka 3 gadi lakkoofsiin kana keessaa kamiree tokko qofatu 3 gadi. Kanaafuu carraa meeqa qabna? Carraa takka qofa qabna jechuudha. Carraa takka qofa osoo fakkeenyaaf lama jiraate bakka kana carraa lama qabna jechuu ni dandeenya. Iddoo kana keessa kanaafuu carraa takka qofa qabna jechuudha. Kan 3 gadi. Lakkoofsi 3000 gad ta'uudhaaf manni jalqabaa manni tokkee keenya maal ta'uu qaba ree? 3 gad ta'uu qabaa miire isa kana caawwataan amma immoo eessa biratti? As biratti jechuudha. Taphni keenya kan jiru as biratti tokko carraa tokko. Kan itti aanu immoo atmosti waan nuun jedheef maal nu ta'a? Atmosti waan nuun jedheef maal fayyadamna? Tokko keessaa balleessineerra jechuudha. Tokko erga keessaa balleessine kana baay'isu meeqaan nu hafe? 5. Ammallee kana keessaa akka barbaanne tokko keessaa balleessine lakkoofsa tokko balleessina. Meeqa carraa meeqa qabna? Tokko, lama, sadii, afur qabna jechuudha. Ammas tokko balleessineerra carraa meeqa qabna? Tokko, lama, sadii carraa sadii qabna jechuudha. Kanaafuu atmosti waan nuun jedheef tokko baay'isuu 5 baay'isuu 4 baay'isuu 3 ezzukaalistuu meeqa nuu dhufe? Isuma reefisanii wal fakkaata 60 akka tasaa ta'e waluma fakkaata 20 baay'isuu 3 60 waan ta'eef weesii hangana qabna jechuudha. Carraan kun how many ways waan jiruuf weesii 60 nuu ta'a jechaadha. Baay'ee salphaadha viidiyoon itti fufa jechaadha. Baay'ee salphaadha. Gaafiin sadaffaan meelii lamaa fi uumenii takkatu jira jedha. Irratti maal jedha? Uumeniin takka gara leeftitii yookiin gara bitaatiin taa'uudhaaf akkamitti fotoo ka'uudhaaf jara wajjin dhiira kana lamaa wajjin gara bitaa ooltetiniin fotoo ka'uudhaaf arreenjimentiin isii meeqa isa barbaachisa? Uumenii tana as keennaa gara bitaarra keenne meeliin amma meelii lamaan keessaa carraa meeqa jira? Carraa lama jira jechuus galuudhaaf meel waaniin galuu danda'a meeltuun galuu danda'a. Kanaafuu carraan lama jira. Isa dhumaa carraa takka qofa qaba jechaadha. Meelii takka qofatu jira waan ta'eef carraa takka qofa qaba. Isa kana fakkaata. Kanaafuu waanidha. 2 times 1 jechuun maal ta'e carraa lama jira jechuudha. Karaa ibaatiin illee asillee yoo kalaallu ta'e uumeen inni jirti meel tuu asaa kennu carraa lama jira. Achi waanii kenne waan ta'eef astuu asamma waanii yoo kenne carraa tokko jira. Kanaafuu carraa lama qaba jechaadha. Haala kanaan hojjetama meeliin. Gara leeftii taa'uudhaaf dhaabatteetiin fotoo ka'uuf jara wajjin. Bii irratti immoo miidilii ta'uudhaaf meeliin miidilii taatetiin miidilii irratti akkamitti fotoo ka'uu dandeessi kan jedhuudhaaf kun haala kanaan ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf isa kana akkatti kenneerra
uumeni as kenna jechaadha. Meeliin carraa lama jira as bira. Meeliin waan hin galuu danda'a, tuun galuu danda'a. It is their choice. Choice isaaniiti jechaadha. Carraa lama jira as carraa tokko jira. Ammallee deemnetiniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Uumeniin gidduu kana ni jirti. Meeltuun as galuu danda'a. Carraa lama jira jechuudha. As carraa tokko jira. Ammallee as carraa meeqa jira? Carraa tokko jira. Kanaafuu waan taa'imsituudha. Maal ta'e carraa lama qaba jechaadha. Isa kana fakkaata jechuudha gaafiin sadaffaan waliigalli isaa. Kan laallu gaafii afuraffaadha. Gaafiin afuraffaan immoo maal jedha jecha maatis jedhu kana maatimaatiks jecha jedhu kana isa kana akkamitti jecha maal carraan nuti argannu fakkeenyaaf siidha yoo istaar ta'e jedha siidha yoo istaar ta'e akkamitti permuteeshinii isaa hojjannaa kan jedhudhaaf baay'ee salphaadha. Jecha sii addatti baafanna. Baay'ina isaanii qottoorra jalqaba. Baay'ina isaanii lakkoofna. Baay'inni isaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baay'inni isaa 11 sii baasnee jira. Siidhaan eegala waan ta'eef sii baasne. Meeqan nu hafe 10 ta'een faaktooriyaal jennaan. As keessaa kan deddeebi'an. Kan deddeebi'an jechuun emmiin lama deebi'ee emmiin deebi'eera. Kan biraa tiin deebi'eera. Kan biraa hoo een deebi'eera jechaadha. Kanaafuu maal goona 2 faaktooriyaal emmiidhaaf eedhaafis 2 faaktooriyaal jennaan tiidhaafis 2 faaktooriyaal jennaan kanaan hojjanna jechuudha. Kan jiran tokko tokko waan ta'eef waan faaktooriyaal hanga feene yoo jenne hiikan qabu jijjiirama waan hin qabneef kanaafuu isa kana qofa kenna jechaadha. 10 faaktooriyaal over 2 faaktooriyaal jenneetiin xumura isaa isa kana keenya jechuudha. Baay'ee salphaadha isa kana fakkaata. Gaafiin eedhaaf isa kana fakkaata jechuudha. Biidhaaf immoo fakkeenyaaf vaawoliin yookiin dubbachiistuun hundi yoo bakka tokko guurame yookiin iddoo tokkotti yoo walitti sabsab jedhe akkamitti hojjannaa kan jedhuudhaaf dubbachiistuu hunda walitti sabsab godhuudhaaf jalqaba dubbachiistuu yaasudha. Dubbachiistuun keenya yoo yaasne dubbachiistuun keenya jechuudha. Kan biraa sorry isa kana dubbachiistuu keenya isa hamma kana qabna jechuudha. Dubbachiistuu isa kana qabna. Kanaaf dubbachiistuun keenya meeqaama jalqaba dubbachiistuu keenya 4 faaktooriyaal jennaan. 4 faaktooriyaal jenneeniirra. 4 faaktooriyaal dubbachiistuu keenya erga jenne deddeebi'iinsa ni qabani ni qabdi kunoo lama ni qabdi 2 faaktooriyaal jennaan taa'imsi jennaan. Kaafan meeqa jarri 11 waan ta'eef 4 yoo irraa baasnu 7 mire 7 faaktooriyaal jennaan. Dubbifamaa keessa kan deddeebi'u ni jira emmiin ni jira. Fakkeenyaaf emmiin kunoo deddeebi'eera. Tiinis deddeebi'eera jechuudha. Matamaatika kana tiinis deddeebi'eera. Emmii fi tiin sila deddeebi'eef maal ta'e jechaadha. Maal goona emmii fi tiin deddeebi'eera waan ta'eef 2 faaktooriyaal jennaan. Ammallee asitti illee kan biraa hoo 2 faaktooriyaal jennaan. Haala kanaan hojjanna isa kana waliin baay'isnee kenna jechuudha. Xumurri kenna isa kana fakkaata jechuudha. Gaafii biidhaaf isa kana fakkaata. Siin immoo maal jedhaa? Fakkeenya H'dhaan istaarti haa ta'u. H'n istaarti ta'ee S'dhaan dhuma. H'n istaarti ta'ee X'dhaan dhuma. Kanaafuu lama keessaa baafnee 11 qabna nu jalqaba baay'inni isaanii 11 lama keessaa eega baafne 9 faaktooriyaalii ta'a. As keessaa hoo kan deddeebi'u ni jira. Ni jira. Emmiin ni deddeebi'a jenneerra tokko emmiin 2 faaktooriyaal jenneen. Kan biraa hoo al lama deebi'a waan ta'eef ni deddeebiti 2 faaktooriyaal al lama deddeebiti 2 faaktooriyaal taayimsiidha gidduu kana kan jiru jechuudha. Inni biraa hoo emmiin ni deddeebi'a. Kan biraa tiillee ni deddeebi'a. Tiinis 2 faaktooriyaal jennaan. Kanaafuu isa kana hojjanna jechuudha. 9 faaktooriyaal over 2 faaktooriyaal taayimsi 2 faaktooriyaal taayimsi 2 faaktooriyaal jechaadha. Deebiin keenya faayinaaliin isa kana hojjettanii lafa keessu jechuudha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef isinitti hin ulfaatu jedhee yaade. Inni biroo gaafii shanaffaadha. Gaafiin shanaffaan hoo
Okay, gaafiin kun maal jedhaa? Kitaabota hangamtu jira jedhaa? Kitaaba sadiitu jira jedhaa. Kitaaba gosa sadiitu jira. Gosni tokko maatiin sadii, joogiraafiin akkuma argaa jirtan joogiraafiin afurii, ikoonomiksiin sadii jechuudha. Kitaabolee kana akkamitti arreenji goonaa jedha. Kitaaboleen maatisii kun maatisii kutaa 11 yoo ta'e 11 aayidentikaalidha, wal fakkaata. Joogiraafiilleen 11 yoo ta'e 11, kunillee 11 yoo ta'e 11, 9 yoo ta'e akkasuma wal fakkaata jechuudha. Kanaafuu inni barbaanna jechuudha. Inni aayidentikaalii waan ta'eef aayidentikaalidhaaf permuteeshinii yoo dalagnu inni barbaanna. Inni keenya 3 eda'uu 4 eda'uu 3 meeqa nuu ta'a? 3 9 nuu ta'a jechaadha. Inni kun 9 nuu ta'a. So inni keenya arganne 9 faaktooriyaal jennaan over. Kanaafuu aayidentikaalidhaa miiree 3 lama wal fakkaata. 3 factorial times 4 factorial times what? 3 factorial jennaan. Kana yoo baay'isnu naannawa 400 fi 4200 nuu dhufa jechuudha. Baay'inni isaa yoo baay'isnu haala kanaan hojjannaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kunoo kana fakkaata. Gaafii shanaffaan jechaadha. I think shanaffaadha. Gaafiin ja'affaan hoo? Gaafii itti aanu yoo ilaallu gaafiin ja'affaan maal jetti? Verify jetti. Gaafiin ja'affaan akkana jetti. Gaafii ja'affaa isa kana verify godhii jedha. Inni faaktooriyaal ta'u isa kana verify gaafa goonu maal jechuudha? Permuteeshin inni r yoo jennu inni faaktooriyaal r n minus r faaktooriyaal jennaan. So sababa saniifuu maal jennaani? Asirra n'n kenna maali? Isa kana jechuudha. N faaktooriyaal over kanallee barreessuudha. N minus 1 jenneetiin barreessuu ni dandeenya. Isa kana bakka arrii fudhanna jechuudha. Bakka arrii fudhanna. Inni rakkoon qabu arreenjimentiin isa kana. So asirraa kan ilaallu kun isa kana amma n minus 1 faaktooriyaal jennaan. Isa kana faaktooriyaal gochuuf maal gochuu qabna? Kan irra raabsuu qabna. N faaktooriyaal over n minus times minusiin pilaas taati pilaas 1 faaktooriyaal jechuudha. So n fi n tuni maal wal goote? Wal balleessiteerti. Maaltu nu hafe? n faaktooriyaal over 1 faaktooriyaal jechaadha. Over 1 faaktooriyaaliin nu hafe jechaadha. So isa kana hoo akkam goonaa? N faaktooriyaalii ta'a. 1 faaktooriyaal 0. Okay, 1 faaktooriyaal jechuun maal jechuudha? Waanii waan ta'eef sababa kanaaf isa kana ta'a jechuudha. Innichi baay'ee salphaadha. 0 faaktooriyaal jechuun immoo akkuma dura laalle 0 faaktooriyaal jechuun waanidha. Innillee kan waliin ilaallu ta'a jennee deddeebisneetiin waliin ilaaluu dandeenya. Rakkoon qabu isa kana fakkaatti. Okay, amma immoo inni sun maal nuu ta'eera? N faaktooriyaalii duwwaa nuu ta'eera jechuudha. Maarri as biratti n faaktooriyaalii duwwaa nuu ta'eera jechaadha. Kanaafuu isa kana fakkaata jechuu yoo verify goonu baay'ee salphaadha. Yookiin immoo karaa biraatiin yoo kalaallu ta'e n faaktooriyaal jechuun maal jechuudha? n jechaadha. Akkamitti isa kana ta'uu danda'a kan jedhuudhaaf n faaktooriyaal n minus n faaktooriyaal. N minus n jechuun 0dha. N faaktooriyaal times n faaktooriyaal over 0 faaktooriyaal jechuun maal jechuudha? N faaktooriyaal jechuudha. Kana jechuufi n 0 faaktooriyaal jechuufi ezukaalistuu n 1 faaktooriyaalii walqixa jechaadha. Kun lama walqixa. Kanaafuu haala kana verify gochuu dandeenya jechuudha. Gaafiin ja'affaan isa kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochuu, sheer gochuun hin irraanfatina. Barnoota hedduu ajaa'iba ta'e qabadheen dhiyaataa jira. Namaafis sheer godhaa, sabiskiraayib godhaa. Nama hedduu bira akka ga'u namoota hedduu bira gahaa jira. Ammallee baay'atee hin geenne uummanni kenna nama miliyoona 60 kenna keessa namni intarneetii fayyadamuu fi namni irraa beeku immoo akkuma isin beeytanii ga'uu qabaa. Nama kamuu bira ga'uu qabaa. Haa barannu, haa wal jajjabeessinu. Isin jajjabeessaa, na jajjabeessaa akka isiniif hojjedhuuf kan isiniin jechuu barbaade. Har'aaf nu gahaa. Baay'ee.